Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin yaa baay'atu. Akkam jirtu? Ani nagaa kooti, galata waaqayyoo. Waa har'a ijoollee waan bareedaa tokko isinitti agarsiisa. Bakka oduu maalidha? Oduu maaliif fiddee dhuftaa? Oduu maali? Oduu bichaanii hojjedhu warri jettan hin jirtan. Warra sanii farra deebiin ta'a komentiin kun viidiyoon kun warroota komentii akkasii naa barreessanii kanarraa yaa baratame nuti namaafis sagalee hin taanaa harkaanis mana madaamii keessatti waan tokko yeroo boqonnaa hin hojjennaa jechuudha. Namaafis sagalee hin taanaa waan baay'ee hojjenna, waan hedduu hojjenna. Komentuma namaa jala deemnee arrabsaa hin oollu jechuudha. Innaa warroota akkasiitii fi koottatii kana babbaradhaa isiniin jedha. Yoo barachuu barbaaddanii komentii jalatti wantoota akkanaa kana nu barsiisi jedhaati naaf barreessaa yoo barachuu barbaaddan. Kanaaf wanta beeka walirraa baratu jechuudha. Gorsa silaa hin jaalattanii ushii kana yoo jaalattan immoo komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Kana yoo jaalattanii komentii jalatti barreessati isiniif hin hojjedha jechuudha. Namoonni hojjedhu jettanillee baay'eetu jira. Karaa tuutuukiitiin ijoollee viidiyoo keessattuu diizaayinii kanallee akkasuma warroonni hin baranna jettanillee diizaayinii kana barannaa, kun immoo daantilumaa hin beeknu barannaa jettanidha. Kun immoo diizaayiniin kun diizaayinii agaalibsiiti. Agaalibsii yoo namni wallaaltanii hin jirtanii algaarra affattanii jechuudha. Kun akkasitti dhooftanii algaa keessan irratti yeroo boqonnaa qabdan irratti wantoota akkanaa kana soodhaatanii baay'ee bareedaadha. Akkasuma immoo waanuma nama gorsallee waan tokko irraa ol deebisnee haga wal arrabsinee komentii jalatti ati maalidha akkas jettanii wal arrabsitaniif jechuudha. Deebiin ta'a jedheeti yaada. Kootta tishii kana baradhaa warri waan biraan barsiisanii warri jettanii hojjedhaa warri jettan deebii hojjedhullee kanaan jedhu hin jira jechuudha. Komentii koo jala qofaa miti, komentuma nama hundaa jala jira waan ta'eef waanuma warra komentii kana baay'ee bakka kana milee naa kennu akkatti das nama jedhu warroota milee namaa kennan jechuudha. Jabaadhu amshir gorsi kee bareeda. Waa astaayitii iddoo kanatti gongortee akkasii muti buleetti warroonni namaan jettanii hedduu tokko galatuma ulfaadhaa. Warri immoo akkasuma immoo yaada babbareedaa qabda. Warri nama arrabsitanis immoo arrabni keessan rakkoon qabu nama jajjabeessa immoo arrabni keessan illee beektaa hamilee namaaf ta'a jechuudha. Anamma arrabni keessan hamilee naa ta'a. Waan tokko hojjechuudhaaf illee hamilee naa ta'a. Gorsa tokkollee kennuudhaaf hamilee naa ta'a jechuudha. Kanaaf immoo warra akkasiisan kootatii kana babbaradhaa silaa gorsan jaalattanii gorsa gajibbitanii immoo kan inni jibbitu ri'a maal hojjettaa deemiti hojjedhu oduu dhiisiti jettan. An hojii madaamii keessallee mana madaamii keessas nan hojjedhaa, yuutuubis nan hojjedhaa, kanallee nan hojjedha diizaayinoota jechuudha. Agaalibsii nan hojjedhaa. Kan bakka daantilii wanta baay'ee hunduma isaa nan hojjedhaa jechuudha. Askoofaa nan hojjedhaa, kashinii nan hojjedhaa, kan akkasuma immoo kan hundumaa nan hojjedhaa jechuudha. Bakka maaliif yeroo boqonnaa koo qabutti yeroo kanaanin dabarsaa jechuudha. Obboloota koo yeroo boqonnaa kooti jechuudha. Bakka yoo boqonnaallee baay'een qabu garuu yeroo boqonnaa qabutti isa kanaanin dabarsaa jechuudha. Maal hojjettaa deemee hojjedhu isa dhiisi maali dhiisi ati akkasii Anna akkasii isiniin jedha. Asin akka komentii namaa jala deemtanii warroon nama arrabsitanii koottatii babbaradhaa. Kana warra babbarannee waan gorsa babbareedduu waan immoo ija namaatti hin tolle wal gorsinee walirraa deebisuudha jechuudha. Ani amallee taanaan immoo gorsallee hin dhiisu. Waan ogummaa immoo yoo warri barbaadan isiniif hin hojjedha. Jalqabarraa kaasee akkaataa itti jalqabarraa kaasee diizaayinii kanas warri barbaadan akkasuma immoo warri immoo jalqaba hin beeknu daantiliidhaa hin beeknu nu barsiisis warri jettanii chaanaala kiyya irratti isiniif hin gallakkisaa hojjedhe jechuudha. Yoo kan isin fayyadu ta'een hojjedha malee yoo isin fayyadamne maarraan godhariyan an ofii koo nan beeka waan ta'eef wanta na fayyadu hin jiru. Garuu isinin fayyada yoo hin barana jettanii viidiyoo sanii laaluu barbaadanii isiniif hin hojjedha jechuudha. Maaliif sababbiin isaas taa'ee hanga dha'usanii baay'ee tokko sa'aatii baay'ee fudhata jechuudha. Maaliif dirqama suuta jettee namatti agarsiisuu qabda malee akka amma haasa'u kana osoo hin taane suuta jettee qazzattee akkamitti akka xalafatanitti akkamitti akka godhan waan hunduma isaa argisiistee viidiyoo sanii bakka bareessitee jechuudha hojjechuu qabda akka fasii ta'utti jechuudha.
waan akkasii kana irratti dadhabdee immoo yoo hin laallamne ta'e faayidaa siin qabu jechuudha. Inna kanaafiyyuu yoo kan hin baranna jettan ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Isiniifin hojjedha viidiyoo jechuudha. Namoonni immoo gara tiktokiitiin yoo jedhu jedhanillee hin jiru. Asinis warri immoo koomentii nu keessanii yoo barbaadanii isiniifin chaanaala kiyya lamaan qaba lachirrattuu isiniifin gallakkisa jechuudha. Hin daawwattanii irraa barattu jechuudha. Walirraa barannaa homaa rakkoon qabu waan beeknu wal barsiisnaa. Kashiniis yoo barbaadanii isiniifin hojjedha. Diizaayinii isin barbaadan isiniifin hojjedha asirratti jechuudha. Akkasuma warroonni barachuu barbaanna jettanis immoo barreessaa nu barachuu barbaanna akkamitti dhoftas yoo jettan ka'umsa irraa kaasee akkaataa daantiliitiidhaan irraa kaasee isinitti agarsiisa isiniin jedha. Itti fayyadamaa mana keessan babbareeffadhaa. Faaxoocheen isin jedha kan isin ilaallatu faaxoocheedha malee warra dhiiraa wanti nu ilaallatu hin jiru jechuudha. Innaa kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani yeroo boqonnaa kootii ishii kanaan daddabarsa jechuudha. Janaa hin fedhu hin barbaadu kanaan dabarsaa jechuudha. Yeroon immoo boqonnaa hin qabne immoo yeroo tokko tokko immoo viidiyoos nan hojjedha. Akkasuma waan akka addaa gorsa adda addaa bakka waanuma tokko tokko waan nama nuti fayyada jedhee shamarran biyya ormaa nuti fayyada waan argi tokkorraa wal deebisuudhaaf duubatti hin deebi'u isa. Innaa waan akkasii kanan hojjedha jechuudha. Hojiin kiyyasa kana osoo qofa osoo hin taane hojii madaamitis na hojjedha. Manuma madaamii keessa taa'ee hojjedha malee waan ijaazaa maalii sanis hin qabu jechuudha. Ani ijaazas hin beeku manuma kontiraataa taa'ee hojjedha jechuudha. Innaa yeroo qabutti yeroo daa'ima faabira taa'u akkasuma yoo marsaa tokkos lama sadis ta'e agumaan danda'e hin dhaa jechuudha. Hin tuffadhu maaliif bakka na fayyada mana koo keessatti na fayyada. Gaafin galee qarshii baasee bituurraa dandeesseen bittu tanuma soofaa tanuma shinii takkaatuu dandeesseen bittu dhugaa baay'ee guddiidha koollee. Akkasuma immoo dhahiisa wajjiniin baay'ee si fixa jechuudha. Harka namaa san jedhee kuula jedhee baay'ee sirraa fudhata jechuudha birri. Innaa maaliif kun immoo ogummaa harkuma keenya keessa jira jechuudha. Wanti garaa haadhaa keessatti barannee baane hin jiru. Wanni hunduyyuu gaafa harka keessa choosatte hundumaa barachuu dandeessa. Hamilee qabaattee ati nan hojjedha jettee taanaan hin hojjettaa jechuudha. Kanaaf hojjetadhaa mana keessan babbareeffadhaa. Faaxeen immoo dirqama mana bareeffachuu qabdi. Shamara mana kan bareeffatu. Manni immoo yoo diizaayinoonni garaagaraa jiraate hedduun asitti tola. Bakka torban yoo diizaayinii adda addaa gootee manni keeffata azeedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani hawwii akkasii qaba beektanii. Dhugaa dubbachuuf torbanii diizaayinoota adda addaa hunda isaa diizaayinii wal fakkaa jechuun bakka torbee tokko diizaayinii tokko bakka akkasitti hedduun hawwa jechuudha. Bakka baay'ee das nama jedha. Bakka mana kee keessa bareeffata jechuudha. Dubartiin mana bareetti jaananii bee uffata qofa bareedaa miti ijoollee mana keessanis babbareeffadhaa. Uffata qofa uffattanii yoo deemtan faayidaa hin qabu. Mana keessanis babbareeffadhaa itti hojjetadhaa isiniin jedha. Waan tokko sirreeffadhaati isiniin jedha obboloota koo yookiin immoo maalitti ishiin beektiti immoo nu gorsitiin jedhinaa kaammoo waan yaada fi qeeqa qabaatan koomentii irratti barreessaa. Warri arrabsoo barbaadan immoo rakkoon qabu arrabsaa koomentii keessan jalatti rakkoon qabu amilee nu kennaa hin dandeenye jechuudha. Bareedduudha isheenillee. Naa akkasisiniin jedha kaayii har'ammoo viidiyoon tiyya ishuma tanaadha. Warri immoo jaalattanii laayik sheerii gochuudhaniini akkasuma immoo sabskraayibii gochuudhaniin daddabeessaayi. Warri barbaadan koomentii irra kaawwachuudhaniin koomentii keessa ilaalee isinii hojjedhaa jechuudha. Daantilii warri kana barbaadanis warri daantilii dha'uu barbaadatan bittanii barreessitu. Warri kuuwwan immoo diizaayinii kana nu barbaanna warra jettanis immoo barreeffadha. Dhugaa dubbachuuf diizaayiniin kun hedduu bareedaadha. Algaarra gaafa afattu ani biyyattis dha'ee dhufe waan ta'eef hedduu bareeda rabbi hedduutu akkasii hawwata jechuudha. Naan mana sadii nadhaani gurraacha adiidha diimadhaan jechuudha abbaa gadaa. Akkasanii akka viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaa ta'a fayyaa ta'a. Akkasumas laayikii naa godhaa sabskraayibii naa godhaa. Ciao isiniin jaalladha. Baay'ee.